Harka fuune daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Miidiyaa akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa madde bakkuma jirtanitti isinaa ga'u jenna daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Miidiyaadha. Qophii keenya ammaaf qabanne kan isinitti himu ana Muhaa Oromooti. Hammadhuma sagantaatti nu waliin turaan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuu sin dagatinaadha. Lola kaabatti gaggeeffamaa jiruun TPLF karaa Suudaan cabsaa jiraachuu gaazexeessaan Bloomberg gabaasee jira. Geetaachoo Raddaadhaa humni TPLF koordara Suudaan cabsaa jiraachuu nuuf mirkaneessee jira jedha Bloomberg gabaasa baasee keessatti. Dhimma kanarratti dubbiimtuun waajjira muummee Abiyyi Ahmad Bilineesuyyum gaafannaan ammoo bilbila cufatte jedha Bloomberg. Mootummaan Suudaanis karaa koordaraa TPLF cabsaa jirtu kanarratti ammoo yaada kennuurraa of qusatee jira. Gabaasaaleen bahaa jiran akka jedhanitti loltoota Itoophiyaan UN'dhaaf Suudaanitti bobbaasteetu as waraanaa jira jedhan Itoophiyaadha. Bara darbe ammoo dhalattoonni Tigraay waraana UN keessa turan 500 ol kan ta'an makalaaqaa Itoophiyaa ganuudhaan hirkattummaa Suudaan gaafatanii kan turan. Dabalataan bifa baqattummaatiin ammoo Tigreen heddumminaan garyaa'ee waggaa tokko oliif Suudaanitti leenji'aa ture. Amma isaantu waraana guddaa Suudaan keessaan Itoophiyaatti bane jechuudhaan Bloombergis himaa jira. Humna mootummaa Itoophiyaa umaraa jiru waraanni TPLF Tigraay keessa jiruu fi Suudaanitti leenji'ee of jidduutti galchuudhaan rukutaa jiraachuun himameeti jira. Eertiriyaanis waraana ishii waraana Abiyyi Ahmad kumoota hedduu umaratti TPLFin keessaa fi alaan marfamee rukutamaa jiru bayyanachiisuudhaaf jecha humna guddaa gara lixa Tigraayitti geessaa jirti jedhan. Mootummaan Itoophiyaadha koordara daangaa Suudaan TPLFif gallakkisee kan bootaanaan Amaaraa fi lalistoota Itoophiyaa dullatti maraaf yaaddoo guddaadhas jedhamaa jira. TPLF lola guddaa yeroo ammaan tana gaggeessaa jirtu kanaan hidhannoo gurguddoo humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad irraa goonfattee akka jirtu beeksiftee jirti. Lola guddaa naannoo Qobboo Dasee fi akkasuma lixa Tigraay Walqaayitii fi Humaratti gaggeessaa jirtu kanaan juntaan meeshaa gurguddaa Abiyyi Ahmad bara darbee fi bara kana keessa galfate guutumattuu harkatti galfannee jirra jettee jirti. Humnoonni keenya akkuma gaariitti diinota keenya keessaa fi alaan ofirraa qolachaa jira kan jedhan Geetaachoo Raddaadha. Injifannoon ilmaan Tigraay faatoo jechuudhaan yeroo ammaan tanaa duullee mootummaan Eertiriyaatii fi Itoophiyaa dhaabanan kun balaa guddaa qaba jechuudhaanis mootummaa Abiyyi Ahmadii fi Eertiriyaa kan Isaayyaas Afewerqiitis akeekkachiisanii jiru. Ajajaan humna waraana Tigraay kan giddu galeessaa ammoo waraanni Tigraay diinota Tigraay ofirraa qolachaa jira kan jedhan akkuma barbaachisutti bakkoota murteessoo mara qabachuudhaan diina ofirraa ittisaa jira jechuudhaanis dubbatanii jiru. Tigraay yeroo ammaan tana waraana Eertiriyaatii fi akkasuma mootummaa Abiyyi Ahmadii fi humnoota Amaaraatiin haleelamaa jiraachuu Ameerikaan kan himte. Eertiriyaan kanaan duraas ammoo lola kana gubbatti hirmaachuu haltee kan turte Itoophiyaan booda irratti ammoo kan amante. Hatattamaan waraana dhaabdee Itoophiyaa keessaa ba'uu qabdi jechuudhaan Ameerikaan akeekkachiiftee jirti. Waraanni Eertiriyaa yeroo ammaan tana waraana mootummaa Itoophiyaatii wajjin lola kaabaa gubbatti hirmaatee Maqalee iddoowwan garagaraatiin haleeluudhaaf sochii gubbaa jira. Daangaa Tigraay keessa galee jira jetti Ameerikaani. Lolli kun otoo hammaatee gara hamatti hin deemne waraanni Eertiriyaadha Tigraay keessaa deeffamee karaa nagaatti mootummaan Itoophiyaa fi TPLF deebuu qaban jechuun Ameerikaan erga gaafattee booddee ammoo ta'us mootummaan Eertiriyaatii fi waraanni Abiyyi Ahmadii fi finxaaleeyyiin Amaaraa waliin ta'uudhaan TPLF haleeluudhaaf murteeffatanii jiru. TPLF ammoo gamasiitiin humnoota finxaaleeyyii Amaaraatii fi waraana Abiyyi Ahmad kumaatamaan gara Humaraatii fi akkasuma naannoo Qobboo kanattis wal gidduutti qabanii shuqulaa jiraachuu himaa jirti. Lolli kaabaa Itoophiyaatti gaggeeffamaa jiru akkuma
akkuma jabaatee itti fufetti kan jiru hoggaa ta'u TPLF ammas gama daangaa naannoo Affaariinis otoo if duuba hin deebiin humna guddaachitti buuftee jiraachuutu himamaa jira. Mootummaan Abiyyi Ahmad ammoo guyyoota darban keessa Maqalee yeroo garagaraatti haleellaa gubbatti raawwachuudhaan bakkoota hedduutti namoota nagaa ajjeesaa kan ture hoggaa ta'u ammoo TPLF dirooniin Itoophiyaatii fi xayyaarri Itoophiyaa tokkolleen naannoo Tigraay gubbaa kan balalu yoo ta'e baallee ishii cabseetiin lafa buusa jechuudhaanis dhaadachaa jirti. TPLF meeshaa gurguddoo mootummaan Abiyyi Ahmad qabatee lola kaabaa gubbatti hirmaate guutumatti harkatti galfachuudhaan waraana mootummaa Abiyyi Ahmadis kumaatamaan lakkaa'aman harkatti galfattee yeroo ammaan tana mul'isuudhaan ittiin dhaadachaa jirti. Finxaaleeyyiin Amaaraa fannoo fi milishaan humni addaa tokko toona fi naannoo Amaaraa keessa wal gurmeessuudhaan gara Humaraa Walqaayitiittis imalaa kan jiran. TPLF ammoo naannoo qobboo kana gara Dasee fi akkasuma Laallibalaatiinis humna guddaa qobsiiftee cabsitee galuudhaaf jecha waraana guddaa kan Abiyyi Ahmad dambalii ummataa jechuudhaan waaman achitti ganneexee jiraachuutu himamaa jira. TPLF xiqqaa fi guddaan otoo nafin lola kana gubbatti hirmaatanii yeroo ammaan tana mootummaa Abiyyi Ahmad ofirraa qolachaa jiraachuu kan himaa jiran. Du'aan dhumuurraa lollee dhumuu filannaa kan jedhan hogganaan Tigraay Dabratsiyoon ammoo humna qaban marayyoo gama daangaa naannoo Amaaraa, Suudaanii fi akkasuma Eertiriyaa fi Affarittis buusuudhaan humnoota mootummaa Abiyyi Ahmadis balaa argisiisaa jiraachuu himaa jiru. Hidhattoonni Oromiyaa keessa socho'an waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa har'aan tana daandii guddaa lixa Oromiyaa irraa gara Finfinnee geessu harkatti galfachuun himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn yeroo mootummaan Abiyyi Ahmad humnoota raayyaa ittisa biyyattii lixa Oromiyaa fi jiddu galeessa keessaa baasuudhaan gara Finfinneetti galchee kaaba Itoophiyaatti oofaa jiru kanatti ammoo hidhattoonni Oromiyaa keessa socho'an waraanni bilisummaa Oromoodhaa guyyaa har'aan tana daandii guddicha lixa Oromiyaa irraa gara Finfinnee geessu harkatti galfachuudhaan humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad lolaa jiraachuutu himamee jira. Guyyaa har'aan tanaa guutumattuu daandii guddicha lixa Oromiyaa irraa gara Finfinnee geessu harkatti kan galfate gootichi waraana bilisummaa Oromoodha. Humnoota mootummaa Abiyyi Ahmadis sochii kutee akka jirutu himamee jira. Kana malees waraanni bilisummaa Oromoo WBOn Shawaa Lixaa Cillimoo keessatti kaabinoota mootummaa Abiyyi Ahmad konkolaataadhaan Abunaa Gindabret irraa gara Ginciidhaa deemaa turan daandii irratti qabuudhaan konkolaataa wajjin harkatti galfatanii jiraachuutu himamee jira. WBOn lola yeroo ammaan tana gaggeessaa jiru kanaan daandii gurguddaa qabachuudhaan humnoonni mootummaa akka hin baanee fi kaabinoonni biltsiginnaatis akka hin baqanne gochuudhaan muddamsiisaa jiraachuunsaa himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn zoonii lixaatis godina Baha Wallaggaa Onarjoo guddattuu keessatti diina adabuudhaan meeshaalee waraanaatii fi waraana sirna PP hedduus booji'ee jira. WBOn lola jabaa guyyaa lamaaf kaleessaa fi har'aan tana walitti dhaabuudhaan gaggeesseen tarkaanfii laaleessaa waraana weerartuu biltsiginna irratti fudhachuu itti fufuudhaan godina Baha Wallaggaa Onarjoo guddattuu keessatti diina daaraa gochuudhaan meeshaalee waraanaatii fi waraana isaaniitillee booji'ee jiraachuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn tarkaanfii godina Baha Wallaggaa Onarjoo guddattuu keessatti waraana gabroonfataa PPdha Arjoorraa gara Naqamteetti deemaa turte waaree booda irratti fudhateen injifannoo boonsaa gonfatee jira. Lola jabaa waraanni bilisummaa Oromoo WBOn injifannoo boonsaa irratti argate kanaan waraana diinaarraa bireenii isniipparii qawwee AKM rasaasa kuma hedduutti kan lakkaa'aman jororoo bireeniidhaatis kanneen kumaatamaan lakkaa'aman hidhannoo waraanaatii fi konkolaataa torbaa fi waraana biltsiginnaa hedduu harkaan booji'ee jiraachuun himamee jira. Dhiigaa fi lafee keenyaan Oromiyaa walabaanii ijaarra kan jedhe waraanni bilisummaa Oromoo WBOn lola gurguddaa gaggeessaa jiru kanaan injifannoo boonsaas argachaa jiraachuu himee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn tarkaanfii kibba Oromiyaatti fudhachaa jiruunis magaalaa Bulee Horaa dabalatee bakkoota hedduu akkasuma gama kaaniin Nageellee Booranaa dabalatee bakkoota hedduuttis haleellaa gurguddoo raawwachuudhaan humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad
hedduu barbadeesse injifannoo guddoo goonfachuudhaan hidhannoo gurguddoos irraa hiikkatee jiraachuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n yeroo ammaan tana kibba Oromiyaa akkasuma lixaa fi jiddu galeessa Oromiyaattis mootummaa Abiyyi Ahmeditti ibidda qabsiisuudhaan muddamsuu hamtuu keessaas galchee jira.